Goojjameen gaafa tokko ani goojjameedha eenyummaan koo amaaraa mitettee gaafii kaasuudhaaf yeroo isii eeggatte jechuudha. Goondareelleen ani goondareedha eenyummaan koo amaaraa mitettee kaasuudhaaf yeroo isii eeggatte guyyatu ga'e. Minjaarelleen ani eenyummaan koo minjaareedha malee amaaraa mitettee yeroo isii eeggatte. Akkuma amma Oromoon Walloo kana ani Oromoodha jedhee falmatu kanatti falmachuudhaaf jechuudha. Akkuma agawu ani agawuudha malee amaaraadhaa miti jedhee falmatu kanatti. Akkuma qimaanti ani qimaantidha malee amaaraadhaa miti jedhee falmatu kanatti goojjamellee guyyaa tokko ani goojjameedha malee amaaraa miti jettee falmachuudhaaf guyyaa eeggataa jirti jechuudha. Goondareellee ani goondareedha malee amaaraa miti jettee falmachuudhaaf guyyaa eeggataa jirti jechuudha. Minjaarelleen ani minjaareedha malee amaaraadhaa miti jettee falmachuudhaaf guyyaa eeggataa jirti. Tole akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa dhallee deebinee dhufnee jirra. Maaliin dhuftee jechuun keessanii oolu har'a immoo mata duree addaati. Kanaaf hundi keessan sirriitti dhaggeeffachuu qabdanii erga sirriitti dhaggeeffattaniin booda immoo koomentii gochuu qabdanii. Kanaaf har'a mata dureen keenya maal jetti? 4 kiiloon faannoo Goojjamii fi Goondarii ka'ettudha jechuudha. 4 kiiloon faannoo Goondarii fi Goojjamii. Maaliif jidduu kana dhaadannoodhaaf gara 4 kiilootti deemna kan jedhutu jira. Kanaaf akka yaada kiyyaatti 4 kiiloon faannoo Goojjamitti jechuudha. Goondaritti 4 kiiloo ijaarachuu ni danda'u. Kana alatti 4 kiiloo Finfinnee jirtu ta'a Oromoo sanii waan seenan natti fakkaatu. Kanaaf isa kanarratti xiinxalla bal'aa waan qopheessuuf kanaaf hundi keessanuu sirriitti akka na dhaggeeffattanii haga dhumaatti abdii isinirraa qabaa. Mee amma introo gabaabduu kanaan booda walitti haa deebinu. Okay, tole deebinee dhufnee jirra. Mee amma waan tokko gabaabduu tokko isin gaafadha. Wanti gaafinni isin gaafadhu maal jetti? Sabni Amaara jedhu kun eenyu? Sabni Amaara jedhamu eenyu? ቤይተን ስለዚህ ጉዟችን አትጠራጠሩ ወደ 4 ኪሎ ነው። ስለዚህ ወደ ማይቀረው የ4 ኪሎ ጉዞ እኒ ለማፋንሞ በመንፈስም አማርናን ነው ደሞ በስነ ልቦናም በተክለ ሰውነትም እንዲዘጋጅ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ አማራዎች ድሮ የኛ ቅድመ አያቶች ሳምኒ አማራ ጀደሙ ሀገር መስርተው ፊደል ቀርጸው ከኢትዮጵያ በላይ እስከ ሜዲትራኒያን ድረስ ሲያስተዳድሩ የነበረ የዘር ግንድ ያለን አማራዎች ናቸው። አዲስ አበባ ባለው አማራ ትግል እናስጀምራለን። 4 ኪሎ እንቆጣጠራለን። የራሳችን መሪ 4 ኪሎ ላይ እናስቀምጣለን። አማራነት ያሸንፋል። አመሰግናለሁ። ቶሎ የሚያመሙ ቪዲዮ ኢሳኒ ከነ ደገፈኔ ዴቢና እጥፉፋ ቪዲዮ ፋኖ ከነ ደገፈኔ ወልት ዴቢ ስለዚህ ጉዟችን አትጠራጠሩ ወደ 4 ኪሎ ነው። ስለዚህ ወደ ማይቀረው የ4 ኪሎ ጉዞ ሁሉም በመንፈስም በስነ ልቦናም በተክለ ሰውነትም እንዲዘጋጅ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ አማራዎች ነን። ድሮ የኛ ቅድመ አያቶች ሀገር መስርተው ፊደል ቀርጸው ከኢትዮጵያም በላይ እስከ ሜዲትራኒያን ድረስ ሲያስተዳድሩ የነበረ የዘር ግንድ ያለን አማራዎች ነን። አዲስ አበባ ባለው አማራ ትግል እናስጀምራለን። 4 ኪሎ እንቆጣጠራለን። የራሳችን መሪ 4 ኪሎ ላይ እናስቀምጣለን። አማራነት ያሸንፋል። አመሰግናለሁ። ኦኬ አኩማ ደጋ ጅርተን ከና አፋን አማሪፋቲን ከኢሳን ሃሳኒዳ ሐመደን ዴቶኮ gara afaan oromifaatti translate yookaan immoo hiikatti isinii kenna. Kan isaan jedhaa jiran inni hin shakkina gara 4 kiilootti deemaa jirra. Gara kiiloo 4tti deemaa jirra. Shakkii hin qabaatina. Uf qopheessa hafuuralleen humnalleen siinqilleen titqillee akkana jechuun na fakkaate waa hundaanuuf qopheessaa jedha.
waa hundaanuu uf qopheessaa. Nuti Amaaraa warra akaakayyoonni keenya biyya ijaaranii fidalii bocanii biyya dhiisii hanga galaana diimatti bulchaa turanidha. Kanaafuu nuti Amaaraa yeroo gabaabaa keessatti qabsoo Amaaraa Finfinnee keessatti ni ho'ifna, ni kaafna, 4 kiiloo ni qabanna, mootummaa Amaaraa ni ijaarraa jedha. Mootummaa Amaaraa ni ijaarraa jedha. Sanuma mootummaa ijaaramullee mootummaa Amaaraa ta'e Amaara bichaadhaaf hojjeta. Akkanaa kana eebada miskiina ka jedhee eetichi. Kanaaf mootummaa Amaaraa 4 kiiloo galu mootummaa Amaaraa ijaara. Eessa galamaa 4 kiiloodha. Eega galameen booda immoo maaltu ijaarama? Mootummaa Amaaraa. Ajaa'iba! Maraafuu mee amma intiroo gabaabduu kanaan booda nutti dachaanaa intiroo kana gabaabduu kana dhageeffadhaa. Tole deebinee dhufnee jirra. Walumaa galatti isaan eenyu yoo jette isaan warra eenyummaa ofii hin beeknedha. Kan amma gabaabumatti dura ati sabaan qabsaa'uudhaaf saba kee sirriitti beekuu qabda jechuudha. Qabsoo sabaa eeggaluudhaaf saba kee sirriitti beekuu qabda. Sabni kiyya eenyu waan jedhu san addaan baaftee beekuu qabda. Nuti Amaaradha. Nuti Amaara. Nama kolfisiisa. Yoo tokko tokko osoo hin jaalanne kolfitaa jechuudha. Osoo hin jaalanne kolfitaa. Is that really? Kan amma kanarra jechuudha. Nuti Goojjameedha. Nuti Gondareedha. Nuti Minjaareedha. Nuti Oromoodha. Nuti Agaawuudha. Nuti Qimaantiidha. Warra naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Osoo jedhanii nama boonsa. Baay'ee nama boonsaa jechuudha. Dhugaa. Anuuyyuu isaan deeggaraa ture akkas jedhanii. Osoo nuti Goojjameedha. Nuti Gondareedha. Nuti Wallooyyeedha. Nuti Oromoodha. Nuti Agaawuudha. Nuti Qimaantiidha. Warra naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Osoo isaan jedhanii lakkoofsa tokko anatu isaan deeggaraa ture jechuudha. Garuu warra aayidentiitii ofii sabummaa ofii hin beekne qabsoo maal beeka jettee irraa dubbatta. Eega ta'e jennee irraa dubbanna malee warri sabummaa ofiituu hin beekne jechuudha. Sabni Amaara jedhamu hin jiru. Kan jiru naannoo Amaaraatti. Kana isaanillee beektonni isaanii, aktivistoonni isaanii, hayyoonni isaanillee hin beeku jechuudha. Dura qabsaa'uuf gurmaa'uudhaaf eenyummaa kee sabaan gurmaa'uudhaaf eenyummaa kee beekuu qabda jechuudha. Osoo ani Gondareefan qabsaa'a, ani Minjaareefan qabsaa'a, ani Oromoodhaan qabsaa'a, ani Agaawuufin qabsaa'a, ani Qimaantiifin qabsaa'a, isaan warra naannoo Amaaraa keessa jiran osoo kan jedhu taate deeggaraa baay'ee argachuu danda'an jechuudha. Waan hin jirreen akkamitti qabsaa'a namni? Waan hin jirre bara. Illuuziin. Waan hin jirre wanni akkas jedhamu hin jiru. Yoo san beekadhaan wayyaaniin waan kana moggaaftee achi keesse malee wanni akkas jedhamu hin jiru. Amma Oromoo fudhattan sabni Oromoo duraanumarraa beekamaadhaa dhaabbataadhaa bakka. Wanni akkas jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf garuu waliigalatti sabni Amaara jedhamu hin jiru. Kan hayyoonni kamiyyuu hin beekan. Kan beekan dho'insee namni walitti hidhee fi deemuudhaaf bulchiinsaaf akka isaanii toluuf haala itti mijeessa malee kana hayyoonni isaanillee hin beekan, aktivistoonni isaanillee hin beekan jechuudha. Kanaaf namni waan hin qabneen akkamitti qabsaa? Dura waan qabduun qabsaa. Amma Oromoodha. Oromummaa kootiin qabsaa jechuudha. Nan qaba waan ta'eedhaaf. Nan qaba waan ta'eedhaaf jechuudha.
namni waan hin qabneen akkamitti qabsa. Immoo 4 kiiloo fiiganiituma galu. 4 kiiloo fiiginsuma miilumaan fiiganiituma galu moo akkam 4 kiiloo akkamitti galama. Akkamatti ol makaaniitumaan harkaan makaanii zarraaf 4 kiiloo. Bara miskiin. Inta akkasitti zarraafiin 4 kiiloo nama galchite zarraafii waggaa 2-3 gurra lutuuchu kanatu 4 kiiloo nama galchaa jechuudha. Kanaaf 4 kiiloo yoo ta'e illee Goojjamitti. Sanuyyuu gara bosonaatti siqanii jechuudha. Magaalaa keessa otoo hin taane 4 kiiloo Goojjamiin gara bosonaatti achi siqanii yoo ijaaratan Gondariin gara bosonaatti achi siqanii yoo ijaaratan jechuudha. Kanaaf induun maal ta'uu qaba dhugaa kan dubbanne taatu jechuudha. Dhugaa kan dubbanne yoo taate Wallo addatti naannoo tokko ta'uu qaba. Gondariif Goojjam immoo waan seenaaf aadaa isaanii wal fakkaatu walitti naannoo tokko ta'uu qaban. Minjaar illee naannoo tokko ta'uu qabdi yookaan naannoo hoyyoo jalatti galuu qabdi. Akkasitti naannootti qoodamuu qaba malee wannummaan dursuma naannoo Amaaraa jedhamu ta'uu qabu jechuudha. Ta'uu qabu bakka. Wanni isaan dhaadatanii zarraaf jedhanii kun hin jiraatu jechuudha. Kun immoo yeroo isaa eeggatee ni ta'a. Maaliif gaaf tokko Goojjameen illee ani Goojjameedha jettee gaafii kaasuu isii waan ooltu. Goojjameen gaaf tokko ani Goojjameedha eenyummaan koo Amaaraa jettee gaafii kaasuudhaaf yeroo isii eeggatte jechuudha. Gondar illee ani Gondareedha eenyummaan koo Amaaraa jettee kaasuudhaaf yeroo isii eeggatte. Guyyatu gahe. Minjaara illee ani eenyummaan koo Minjaareedha malee Amaaraa jettee yeroo isii eeggatte. Akkuma amma Oromoon Walloo kana ani Oromoodha jedhee falmatu kanatti falmachuudhaaf jechuudha. Akkuma agawu ani agawuudha malee Amaaraadha miti jedhee falmatu kanatti. Akkuma qimaanti ani qimaantidha malee Amaaraadha miti jedhee falmatu kanatti Goojjamellee guyyaa tokko ani Goojjameedha malee Amaaraa miti jettee falmachuudhaaf guyyaa eeggataa jirti jechuudha. Gondarillee ani Gondareedha malee Amaaraa miti jettee falmachuudhaaf guyyaa eeggataa jirti jechuudha. Minjaarillee ani Minjaareedha malee Amaaraadha miti jettee falmachuudhaaf guyyaa eeggataa jirti jechuudha. Kana guyyatu deebisa waan ta'eedhaaf kanaaf warri 4 kiiloo galuuf dura waan ittiin qabsooftu san beekuu qabdu. 4 kiiloo galuuf duratti maaltu barbaachisa? Maaliidhaan qabsaa'aa? Saba kee gattee, Gondarummaa kee gattee, Goojjamummaa kee gattee, Minjaarummaa kee gattee akkamitti saba waan hin jirreen qabsooftee 4 kiiloo galuu dandeetta? Dura waan jiruun qabsaa'uu qabda jechuudha. Waan hin jirre illuuzhinii jechuudha. Illuuzhinii keessa jirtee waan hin jirre faarsuuni ugurillee naman geessu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti inni har'aa kana fakkaata. Hundi keessan share like comment gochuu hin dagatinaa. Nagaa ta'a.